wuxxeetiin DNA ilmoo dhalchee Yaman irraa qabaa jedhame san wuxxeetii qabadhee dhufee jira jechuudha. Ilmoon kan eenyu akka ta'e adda baafadhee jira jechuudha. Ilmoon kan eenyu akka ta'e wuxxeetii marmarsiisnee ilmoonis argamee irra geenye jira jechuudha. Deebisaa gaafii namoota hedduu deebisaa eegaa turtan. Warroottan YouTube hordoftanis suma jalleen akkasitti ka'eedu deebisaa qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaa naa wajjin turaati. Jalqaba irraa kaasnee akkamitti akka barbaanne irraa kan isin mul'istaa hanga dhumaa naa wajjin turaa isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtanii bakka jirtan nageenyi wajjin haa jiraatu jecha. Akkuma argitan deebi'ee dhufee jira mana keenya maashaallah Mustafaan keessa jira akkuma argitanii. Viidiyoo isaa irratti argitanii jirtanii. Kurfatannoon keenya bakka Jamiilaan itti dhalate kaanii Sumayyaan keessa turre deebi'ee dhufee jira. Baatii meeqa booda dhufnee wal agarree abdiif wanti Mustafaa wajjin nama hundaan wal agarree. Akkuma argitan viidiyoo amma xumura irratti isin waraabaa jirra. Guyyaa guutuu olii gad zooraa oolee kalirraa kaasee zooraa oolee bakka Rabbi saagar kaadhamaa jira wanne. Walla baay'ee takka gargaartee baay'ee takka barbaaddee baay'ee takka ni fannee subhaanallah maashaallah illee sirraa jenne. Ifattu waba takka ifattu itti illee jirtu sagadaa ta'e. maaliif لا تقول لي يعني بير دبرسون قول بتقول سيدو رجاك وجمتو تورتو كينيا بير دبرس مالي في سين عمل لي أسجرا جتة فيديو أركتني جرتني ورابدي جنا مالك أمريكا جرا دانكلاسي جرا رفيق كتي دا منيتيو غرو هكذا هوندا تي بايسون وصوانا تاي كوجمتو تورتو كينيا بيجون ديمتي تنالي فورا مالي جكسيت ومان انترتكت يا كمان الدنيا رنجر يا كمان هاتي يعني دور بقى على تكجلة تكملي تبران جريت ilmaanoti yaa waayee ishee. Kanaafuu ilmaan teessiin geemiin godhatteetii sababa ilmaaniitiin teessi kuteessaa jira. Kanaafuu ilmaan kan keessuu gaggaatee soqaa jiru bakka dhiisee reettee viidiyoo osoo waraabdee argachuu dandeessa. Amma haalatti jirtu kanaan naan gallee Jedhallee waa hundas jedhe. Tadumaati illee jedhe sodaachisi illee hunda godhee dadhabe. Akkas hordoftoota daawwattoota keenya. Rabbi keeraa godhu inshaallah. Amma sila barbaade dhabee yoo argees viidiyoo illee isinitti qabaratte. bakka feete Isiin ima deemti an jedhu bakka feete jira jettu amma booda inni ofin dhugaa dubbachuu gali gara biyyaa kanas itti ulfeessi. Maa fuutee itti ulfeessi rabbi si haa kennuuti mana yaalaa keessi yoo rakkoon biraa jiraate. Maal akkoo jadhisteetu ammallee isiin asii hojii jireetti shanaffaallee sitti hin deebiin. Laa Muhammadu waan sayidoo waan ammaa achi deebisiin saa. Inuu ta dura garaana nyaataa dhugaa dubbachuu inuu na marsaa. Sarsee nama gartee namtichi takku. Sammaa achi daadhu waan ammaa. ulfeessuu ni ulfeessaa yoo ani wayi ulfeessuu dide. Laa Guyyaa rabbuma ol wanti godha garaa. Arabbuma garaa kaya adillee keessa kaya. Anji garra jiraate. Kolfa Mustafaan mana akkasuma keessa jirta. Manni maal akkanni maa walitti abbo. Saawee. Yalla. Maal ishee? Iddoo dubbee. Isi yoom dhufadda naa gara biyyaa? Anillee deemu deema akkana musaa. Yoom dhuftan? Laa xiqqoo boo'ee waa xiqqoo. Akkas hordoftoota daawwattoota keenya bakka hedduu deeme barbaadu jira kunoo mana jijjiirratti naan jedhani barbaaduma jira hin agarree isin jedha mana jijjiirratti illee gaggaafatan jira magaalaa keessa walii gad deemu jira zooru jira magaalaa guutuu waliin ga'ee viidiyoo illee bakka hunda yeroo mana dhadha'ee gaafadhu isin waraabuu baadhullee gaggaafatuma jira jechuudha. Salaam illee duuna shakkisiistee jirti garuu dhuma isaan laalle kan hin argamtu tura mucaan ilmoollee qabattee mana jijjiirratti ofii jaarsi si asuma jira. Jaarsi illee mana keessa mana duraan beeku keessa hin jiru. Maalirraa akka gahu kan isin barsiisu ta'aa jechuudha. Maalirra gahe isiniif beeksisa. Hanga dhumaa na wajjin tura isin jedha. Maa gochuu hin dandeenye. Akkasii. Akkasii isin hin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi wajjin haa jiraatu jecha. Argitan abdii wajjin deemnee barbaannee dhabnee
abdii fawajjin deemnee barbaadne dhabne ana abdii Mustafaa taanii barbaadaa dhaqnee makiinaan olii gad zooraa dhaqnee mucaa'oon hin jirtuu nu jedhan jaarsa isiitti wal lolteet manaa baatee jedhan wal loltee addaanuu bayaanii wal hiikanii jedhan dhimmi kamiin akka ta'e hin beeku jaarsi isii garuu as jira mana dhaqnee dhodhoofnee gaafannee sa'aatii jaarsi dalagaa deemu eenee gaafannee yeroo gaafannu mucaa'oon bar jaarsa wal loltee asii deemtee nu jedha biyya kana ayyuu baate kun Hadramoot kun Gudeedaa moo Adan Alqaayidaa jedhamu bakka isiin deemte hin beeknu jaarsa wal loltee dalagaa seenuuf deemte ilmoo isii qabattee deemte kanaafuu ilmoo dhiiga kiyyaa fi keessaa yookaan immoo rifeensa naa ta'u maal haa ta'u DNA laalchisuuf wal fakkaannaa kiyyamu kiyyaa miti fayyadu ilmuma namaatitti subhaanallah ilmuma namaatitti laalchisuuf dhufee jechuudha ilmuma namaa kana biraatti dhalate kana isii amansiisuu jecha marmarsiisuuf dhufee innis immoo hin jiru mucaan haadha wajjin deeme jedhan haati qabattee kuttee jaarsa wal lolteedha jaarsa argine maal jennee gaafanna mucaan ki jaarsin ta'ee siirti jennaan wal lolan isaa bitti wal lolan hin beekne dhimma kanas ta'e amma silaasitti odeessuun barbaadu yoo akka isaa viidiyoo kana ilaalan ni beeka garuu wanni odeesseef maaliif ree wal lolan adda bayaan waan jedhaniif takkaa jirtu adda bayanii dhimma kanaaf ta'e ka adda bayaan dhagayanii walitti beekanii dhimma mucaan sunummaan kan dhalate sun abbammaan sunuu isaa akka hin taane abbicha mucaa sanii irra geemoo rabba haa beeku walumaa galatti hin jirtu dhabee jira jechuudha marmarsiisuu dhufee olii gad fiigee barbaadaa olii dhabee jira jechuudha kanaafuu waan godhuun qabu Sumayyalleen waan barbaadde isii kakadhee dheeni ilmoon asit dhalate kun kan mucaa'oon dhaltee maali jedhan sun waan biraatiif gargaaruuf jira deddeeme yeroo dhalatu maqaa bitaaqa kiyyaan dhalatee abbaan dhiisaa jaarsi bira dhiisee deeme sanuma saniif namni kaasee ilma isaa kiyyaan odeessan wallaahi hin kakadhaa ilmoo kiyyaa miti wallaahi ni kakadhaa yoo ilmoon sun kiyyatee guyyaa har'aana bulcha waan barbaadde jedhee sii kakadhaa naamani jedheen didde ilmoo achi diqaalaa dhalti qabdaa kanaafuu ilmaan keessatti mul'isu yoo waan san addanaa baastee kan keettistoo baate dhugaa isaa eega beekeen booda ilmaan tante si mul'isan jettee turte amma garuu didde ani eenyuun shakke salaamin shakkeeyyuu maaliif salaam shakkitee kanan jettan taate guyyama Sumayyaan viidiyoo gadhiiste ilmaan tante ilaaluu yoo ka barbaaddu taate dhimma kan addanaa baafachiisi bilbiliitii achi nama an barbaadu wajjaanii haa marmarsan jette malee Sumayyaanuu deeminaan hin jenne man ani inumaayyuu deemsuma dhufiinsuma salamasii arginaan ka'ee dhufeeyyuu onnee godhadhe jechuudha ka isiinuu dubbii kana daawwachuu dhufte abbaan dhimma anumaan maaliif hin deemne salaam mucaa waliin beektu mucaa hin jettu salaam inni miti mungkin anaanoo hin jettu fa'a mucaa haati ilmaa jechuudha ilmuma abbaan ka biraate osoo beeku kiyyaa miti hin marmarchiisnaa jedheen osoo wal quunnamtii tokko wajjin hin qabaanne isin maanuu maal jette maaluma itti dhaga'ama garuu osoo ana taatee argadhee ni hubachiisa sirraan shakkanii ani fati waan takka walirraa hin qabnu ilmoo keessatti isa jiranii marmarsinaa jedheen silaa ni marmarsan osoo taate garuu salaamin akkamitti eegetti maal shakkiree an salaam irraa viidiyoon gadhiifamnaan borumtamaa fiigaa xayyaara tikkeetti murtee fiigaa dhufte maaliif dhuftee akka jettin taate akka an shakkutti mucayyoo masa mana isiin galturraa baastee mallaqaan cocoftee mallaqa waa kaffalteefit mana isiin galturraa baastee nama hundatti himtee mallaqa coftee kenniteefi waan akkanaatu jira yoo dhufee isin barbaade saafartee adda bayaan jedhaa jettee ni shakkeen maaliif akka ani fi Sumayyaa walii araaramnu akka ilmaan tiyyaa argu hin barbaaddu sadam wal baatee hawaa wajjin viidiyoo waraabdee gadhiiste illee argee jira viidiyoo hawaa wajjin waraabdee gadhiiste paaspoortii hangaaf dura kaameeraa fuulduratti kennee fi kaameeraa dhaamsee ka'ee daddafee malaan irraa fuudhe paaspoortii jechuudha. Dongoraan keessi kenne askeen kan kee jedheenitti yeroo isiin boorsaa keessaa baastee akkatti banuu laaltu argaa fudhadhee jechuudha. Yeroo masan maaliif akkas godhan miimoorii saniif miilee miti namootaan hedduu Sumayyalleen isillee namni hedduu miimoorii sargiitu isa cinqee miimoorii fi mitan miimooriin silaa harkatti qabatteen zoortu asin jiru biyya jira. Ani waan biraatiif irraa fuudhe miimoorii asaa badhu malee. walumaa galatti isii qabachuu barbaadeen maaliif yoo jettan salaam hanga mucayyoo dhoysite tana baastutti hanga mucaan kun marmaramutti biyya kana ba'uun qabdu daddaftee dhuftee mallaqaan coccoftee mallaqaa waa goggootee
kararraa jara masteetiniin galuu deemti isiin akkasitti. Biyya deebuu deemti jechuudha. Sharrii dareedu dareedee. Tokkoffaa mana dhuftee miimoorii hattee lammaffaa dhuftee mucaa hattee dhohiste amma. Akka mucaan marammaramee kiyyaa fi kiyya ta'eef hin taane adda baafannee ani Sumayyaa walitti hin deebineef jecha. Gatii kan hunda kafaltee fi tikkeetti murattee sharriif as dhufte. Gaaf durallee petroola guuttattee bakka cidhaa dhufteetiin osoo namni isii waamin miimoorii hattee dhufte. Namnummaan Sumayyaa jala deddeemee dubbii itti jajjabeessaa jiru Salaame. Itoophiyaa irraa kaatee gaaf miimoorii fudhatte Sumayyaamatti miimoorii san mul'isu jecha viidiyoo sargiilee san itti mul'isu jecha biiroo makana maktaba kee duraanii istuudiyoo kee duraanii kana keessatti asumatti dhuftee wajjumaan ta'anii bakkuma kanatti itti kennitee waan sargii haasayaa turan jechuudha. Osoo ofiifuu qabattee maaliif waan akkanaa goota Sumayyaa si aartiitteetiin dho'istu taate bareedaadha. Fiddee Sumayyaa mul'isutti nama aarsa. Maaliif Sumayyaa illee aarsas inumaa itti jajjabeestee Sumayyaan akka coggoorraan itti ka'u gooti. Maaliif? Viidiyoon sargii sun edit hin taane. Waa meeqa jira ka'ee anii fi ayyuun cidhaaf leenjirra jiru. Ka wal dhudhungannu jira. Ka wal hammannu jira. Ka yoomee yoo veelloo akkana goonee ol si fuudhee jedhee akkatti ol fuudhee mana keessan shir jedhu jira. Ka taphannu jira. Kanniin kana Sumayyaan nu argite hin gubatti. Osoo moo sargii guutuu kaasa wanti irra gadhiisu taate kun hunduu keessa hin galu. Irraa mummuramee diiletti haa ni haa qaba jechuudha. Osoo viidiyoon sargii edit hin ta'in zaraftee dhufte si miimoorii sana. Waa hedduullee haasofne achi keessatti haasofnullee waa'ee Sumayyaallee haa ta'u baatu garuu waa hedduu haasaa turre jechuudha. Yeroo kana hunda haasofnu achi keessa viidiyoo san keessa iccitii hedduu jiraachuu ka sargii san keessa. Miimoorii san keessa jechuudha. Kanaaf Sumayyaa yoo kan argitu taaftee garaa jabaatti maree laaftu jechuudha. Waa hedduu isii aarsa. Sargillee biti deebistee dhimma mucaallee irra jira jechuudha. Mucaan dhalate kun keetii. Osoo as jirru wajjumaan dhukattee gabbaatee irraa dhalchite jedhan. Dubbiin akkasii miti. Guyyaa tokko Rabbi fan baasa waa hundaa. Saatii nama gargaaruuf deemutti yeroo nama gargaaru nama gargaaree ibaluun akkas godhe jedhee hin haasa'u malee yeroo nama gargaaru deemu maqaan na badaa jechuudha. Fakkeenya dubartiin takka dhibamtee kutaa kanama takka hin qabne kutaa wayii keessa ciisti. Wallaahi isii nama kireeffatee jira. Isii akka malee dhibamtee rakkatte. Bishaan bitee fi juusa bitee fi ruuza fi zayitii masruufa bitee fi waan nyaattu killee kanneen guuree bitee makiinaan fe'ee ol naquuf jaalallee dhoo isaan asii qaba. Isiin dalagaan dareeddu Saayidii asii qallaba. As keessa teessaa jedhan. Jedhanii maqaa na balleessan jechuudha. Angaruu ebaluun gargaaruu ebaluun akkas godhe jedheetiin dubbachuu si fedhuun dubbadhullee. Akkas hunda jedhanii beekan jechuudha. Namni waan biraatiif garagalchee haasa'aa jechuudha. Waa'ee san qofa. Kanaan duras dubbadhee na fakkaate. Sooma keessa yeroo namni hedduu dhufee na biratti uffataru. Ilaaltan viidiyoo gubbarratti achumaan jidduma san diraamaa fa'aa dalagannaa miidhanu. Saayid birrii yuutuubii qofan argatu. Dhoo isaan ashisha dalaga birrii miliyoona qabaa. Jedhanii sanuu nama yuutuubii dalaguu haasa'aa jechuudha dubartiin. Kana hunda dubbatan malee isaa fuudhee akkatti namatti nyaachisaa oola birrii nama baasaa oola. Facaasaa oola olii gad jedhanii haasa'aa turan. Maqaa nama balleessuuf hinaaftuun rafteen bultu waa hedduu haasoftii. Waa hedduu jedhanii kanaaf mucayyoo haasaa biraa keessa kutu jira miira keessa seene waan haasawan barbaanne guutuu haasa'e. Anillee mucayyoon kun waan isiin barbaadde Sumayyaan ni kakadhaafan. Mucaan dhalatee Saayid jedhamu kun giyyaa miti. Na amantanii nama barbaadanii. Abbaan asuma jira. Abbaa tokkoo mi lama qaba mucaan. Amma silaa wanda asirratti haasa'u jiruuf wal lolanii addaanuu bayaanii naan jedhani sanumaaf. Garuu isii magaalaa kana keessa hin jirtu Abdiif Mustafaa hedduun Abdiif Mustafaa wajjin hedduu magaalaa keessa zorree barbaannee dhabne jechuudha. Hedduu barbaannee arguu hin dandeenye. Nama takka hin argine jechuudha. Baafatti as keessaa. Kanaaf amma mee maaluma godhaadha. Sumayyaanuu maal haa godhu barbaadde amma boodame. Wantummaan isin barbaaddu maal akkam haa godhamna. Mucayyoon dhabamte eenyu maramarsee geessaaf. Kanaaf wuxxeetii DNA isin jedhe dhabee jechuufi
malee wanti qophaa'e argamee marmaramsi tokko hin jiru jechuudha. Mucaa ofii mucaan haadha filmi baafatanii jiran magaalaa keessa. As keessa hin jiran. Kanaaf waan godhu hin qabu jechuudha. Wanti godhu tokko illee hin jiru. Maaliif beektan isaan deeman? Salaamiin paaspoortii si wanta harka qabadheef hanga mucaa dho'istatan naa baastuufi. San qofaa miti waa hedduuf si barbaada asirratti hin dubbadhu. Hanga waan sanniin gootu guutuutti paaspoortii siin argattu jechuudha isillee. Dhiiga boochisa malee. Namoota hedduu akkamitti dubartii poolisii fiddaa jettan koomantii jalatti. Ani hin finne poolisii. Isimatu jalqaba. Biyya kanatti dubartiif gargaaranii mirgi dubartii ajaa'iba eegama jetteetiin poolisiin fidde. Waan feetettee yookiin jibdallee ni amananii jechuu isii. Anillee immoo poolisoota san bilbilee waamee wanni fideef salaamiif osoo hin ta'in poolisichuma saniif poolisoota fide jechuudha. Jarri wal afaamanii aniif salaam wal faamnaa jechuudha. Osoo isiin poolisii 10 fiddaan 100 fidaaf. Isiif osoo hin ta'in nama isiin fidde saniif ofirraa ittiin deebisuuf jechuudha. Abbaa biyyaatii mirga qabaa waan fedhe gaafachuu abbaa seerati uffata seeraa ofirraa qabaa isaa wajji maaltu si naqa jedhee harkaa walitti ka'uu hin danda'u. Uffanni poolisootaa kabajaa qaba jechuudha. Kanaaf jarri afaan beekanii walitti haasa'anitti jara addaan yaa'anii yeroo viidiyoo sanatti jedhe immoo paaspoortii godhu irraa fuudhee isiin amma mucaa isii dhoysee jechuudha. Mucaa silaan dhimma san marammarsiisee adda afadhee Sumayyaan walii araaramuuf ilmaan ta'e si mul'isetti dhugaa ta'e soba ta'e si mul'isetti viidiyoo gadhiisee turte salaam kijibaan fiigaa achirraa kaatee dhufte jechuudha. Silaa isiin anaafisii osoo walii araarsuu barbaadde wanti Sumayyaan barbaaddu maal akka ta'e tolchitee qorattee gaafatteet Sumayyaan waan akkana jibbiti waan akkanaa dhiisi yoo isii walii araaramuu barbaadde yoo ilmaan ta'e arguu barbaadde jechuu qabdi. Nagargaartee maanguddoo maatii isii kabeetu waliif fiffinnee Sumayyaa kadhachiisnee ilmaan ta'e akkana mul'istuu fi akka mana isiitti deebitu. Isilleen akkas zoortii na argee ilmaan na harkaa fudhatettee seeraan bakka takka taa'an jirtu. Anillee isii yeroo achi zoora jira. Kanaafuu kan amannaa silaa kanarra kan wayyu isiin silaa akka gootee fixxee xumuruu kan dandeettu sharri maaf akkatti jala fiidee jechuudha. Kanaafuu hordoftoota daawwattoota keenya walumaa galatti deebisaan kiyya maali? Mucaan dhabamee mucaan hin jirtu guyyaa 2-3 takka asii waan adda baafadha. Waan barbaaduun barbaadaa hanga adda baafadha. Alas Sumayyaa homaa gochuuf hin danda'u. Ka'ee gara biyyaa galaa jechuudha. Akkasii waan daawwattaniif nagaan nuuf tura galatooma isin jechaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.